adda kan ta'e Hacaaluudha. Hacaaluu Hundeessaa. Tole kana akkamitti maal gootee akkasitti keessa dhuguma yoo Hacaaluu Hacaaluun utuma dura lubbuudhaan jiru moo erga Hacaaluun boqotee kana kaaste? Egaa boqotee hin kaasee jechuun artistii baay'ee jaallatudha. Ana qofa otoo hin ta'in uummanni kamillee baay'ee kan jaallatudha. Obboleessi keenya Hacaaluun gootni keenya Hacaaluun Hacaaluu kanaan dura kaasuudhaaf na yaala waraqaa kan biraa irratti jechuun amma ka'ee yeroo gaafa ogummaa fakkii kana baradhee yeroon guddadhuufa fakkii makana dhaqee harkattiin kennaa kan jedhu yaadichi garuu kun anaaf qofa otoo hin ta'in ijoollee kootti kan darbudha jedheen yaada. Maaliif Hacaaluun nama dhugaadhaaf qabsaa'aa ture nama jaallatamaadha jechuun waan ani Hacaaluu jedhee sun jiru baay'ee Hacaaluun anaaf waan hundumarraa caalaa baay'ee jaalladha jechuudha. Ani duusatti hin gaddu maaliif seenaa kaa'ee darbee jira. Seenaan kun immoo anaaf qofa otoo hin ta'in ijoollee kan biraatiif fakkeenya ta'uu danda'a jedheen yaada.